Finnisaaf manuma keenyatti furmaata kan jedhu ilaalla. Noormaalii finnisni yookaan gujjii bugurii jedhamuun kan beekamu dhibee gogaa keessaa tokko ta'ee yeroo boolli yookaan hundeen rifeensaa bakka inni irraa maddu yeroo inni cufatu kan uumamudha. Wantoonni kana cufanis fakkeenyaaf seelota gogaa kanuma keenya kan du'anii fi dhangala'aa akka zayita qaamni oomishu. Isaan kanaan yeroo boolli hundeen rifeensaa cufatu kan uumamudha. Namoonni hedduun finnisa walqunnamtii saalaa wajjin wal qabsiisu. Kana hundi keessan dhageessanii beektu. Namoonni baay'een finnisii fi walqunnamtiin saalaa hariiroo akka qaban ni dubbatu. Kun hanga ta'e dhugaadha. Haa ta'u malee kana qofa miti kan finnisa fidu. Kunis egaa hariiroon isaanii maadha yoo jenne walqunnamtiin saalaa sababa hormoonii wal hormaataa qaama keenyaa akka testosteroonii, istiroojiinii fi kan kana fakkaatan madaallii isaa eeguu keessatti gahee qaba. Akkasumas hamma dhiiga fuula namaa deemu, hanga dhiiga gara fuula namaa deemu hin dabala waan ta'eef yeroo walqunnamtii saalaa gogaan fuulaa akka bareeduu fi carraan finnisa godhachuu gad bu'a. Kanaaf hanga ta'e walqunnamtii saalaa raawwachuun finnisa akka gad buusu ni dubbatama. Haa ta'u malee sababoonni finnisa fidan hedduudha. Fakkeenyaaf dhiphina yookaan istireesii, saamunaa yookaan dibata gogaa keenyaaf hin taane fayyadamuu, maatii keessa namni kana qabu jiraate, infekshinii gogaa fuulaa, jeequmsa hormoonota qaama keenyaa, qorichoota mana yaalaadhaa kennaman tokko tokko, gosa nyaata sukkaarrii, akkasumas kaarboohayidireetiin itti baay'atu fi kan kana fakkaatan. Akkasumas saalaan dubara ta'uunis hanga ta'e kanaaf riskiidha. Mee amma gara furmaataa deemu. Manuma keenyatti maal gochuu qabna? Kanneen finnisa qabnu kan jedhu. Finnisni karaa yaala ammayyaa qorichoota adda addaa kan qabu haa ta'uyyuu malee dabalataanis wantoota garaagaraa manuma keenyatti ofuma keenyaan qopheessinee finnisa kana ofirraa balleessinu kan hanga ta'e ofirraa hir'isnu kan qorannoon sirriitti mirkaneessan jiru. Isaan keessaa tokko damma. Fuula erga sirriitti dhiqannee damma fuula ofiitti dibuun daqiiqaa 30 erga ofirra tursiisnee booda bishaan ho'aan dhiqachuu. Kanas torbanitti guyyaa 2 yookaan 3 yoo goone sirriitti nurraa hir'isa. Inni lammaffaan itittuu aannaniidha. Itittuun aannanii wantoota akka gogaan fayyummaa isaa eeggatee turuuf gargaaran qaba. Dabalataanis baakteeriyaan waliin jiraachuun kanneen hamoo ta'an nurraa ittisan kan akka P. acne yookaan kan finnisa namatti fidan kan nurraa ittisan isaan kun akka isaan jiraatan erga isaan jiraatan immoo akka warri finnisa namatti fidan kun hin jiraanne akka haalli isaaniif hin mijanne taasisa jechuudha. Kanaaf itittuu aannanii kana fuulatti dibannee daqiiqaa 30 akkas ofirra tursiisnee deebinee dhiqachuudha. Kanas torbanitti yeroo 2-3 gochuun barbaachisaadha. Garbiraan irdii daakuu shumburaa fi loomii waliin makuudha. Daakuu shumburaa fallaana tokkoo fi daakuu irdii walakkaa fallaanaa bishaan xiqqoon walitti makuun walakkaa loomiitti cuunfinee fuulatti dibachuun daqiiqaa 15 booda bishaan qorraan dhiqachuu. Kanas torbanitti yeroo 2-3 gochuun finnisa ofirraa balleessuun ni danda'ama. Gama yaala ammayyaadhaan immoo yoo mana yaalaa deemtanii yaalli dhibee kanaa kan yeroo fudhatuu fi jijjiirama xiqqoo arguuf illee turtii naannoo ji'a tokkoof isaa olii kan barbaaduu fi guutummaatti baduuf ji'oota hedduu kan fudhachuu maludha. Wantoonni finnisaaf kennamanis kan oomisha zayita seebam jedhamu gogaan keenya oomishuu hir'isuu fi baakteeriyaa kana fidan kan P. acne jedhamu kan dhabamsiisan qoricha farra baakteeriyaa fudhachuudha. Qorichoota kanneen egaa ogeessa fayyaa mariisuudhaan argachuun ni danda'ama. Isaan keessaa gurguddoon dibata vaayitaamin A qabu kan reetinoodis jedhamu kan fuulatti dibatamu jechuudha. Ogeessi fayyaa yoo nu ajaje akkaataa inni ajajee nutti himutti dibachuudha. Garbiraan qoricha farra baakteeriyaa kana fiduun beekamu kan P. acne jedhamu balleessuu yookaan ajjeesuun ajaja ogeessa fayyaadhaan fudhachuudha. Kanneen achumaan immoo ulfattisuu barbaadan fakkeenyaaf ulfattisuuf qoricha barbaadu taanaan yoo oral contraceptive pill jedhamu kan guyyaa guyyaatti liqimfamu sana isa ulfattisu sana yoo fudhatan achumaanis finnisa isaaniirraa balleessa. Kanaaf ulfa ittisa, finnisa isaaniirraa ittisa. Qorichoota hormoonii androojin jedhamu qaama keessaa hir'isan kan akka spironolactone kana fa'a ogeessi fayyaa ajajuu danda'a. Isaan kana egaa ogeessa fayyaatu ajaja. Kanaaf egaa yoo manumatti kanneen armaan olii gootanii isiniif fooyya'uu dide mana yaala deemtanii ogeessa fayyaa mariisanii yaala argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas yaalli isaa kan obsa barbaaduu fi yeroo dheeraa fudhatu. Galatoomaa turtii gaarii.